والله العظيم أنا هاد قرون التلقاهمي والله يرو التانو متلقاهم مالتو سدقا ما يوجدتني ما أدري جزي المنتية قرآن التجابات وجزي برنوت التونيركت وفيك يا برهنجرو كان النياتشس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمر كفو نجر جرتو فيا قبضو سنين جد أبا جرات تاني والله دوغا دبتشوفي هادني بوي جيشو guyyaa dambootu guyyaan boottu ammoo ni dhufa gidee tokko lashiyyoo laalti adda ta'uulee buluu wanti tokko kasitti dhagahamu raasaa qophaati jettee maalummaa haadhaa mul'isuu dhabuu kiyyatu raasaa taa'ee maalummaa haadhaa haati maalii hin mul'isne jechuudha. Uf duraafillee yoom dahee yoom guddisa jedheen lafa jalana cinqaa jechuudha. Lafa jalana cinqaa maaliif jennaan wanti hunduu ganama tolti umurii isaatiin tolti saniif dhugaa dubbachuu fi baay'ee cinqama. Cinaa umurii kennaa biyya arabaa keessatti gubne gaafa asii gallee qilleensi wanti hundi nuti jijjiirama wanti nuti hin jijjiiramne hin jiru jechuudha. Barri nu afarii nyaannee qilleensa barannee qilleensa barachuun afarii nyaannee barri nu achi ol kaanee nafa godhannee nama taanee akka namaatiin mataa ol qabannu bara biraati. Eenyuma iyyuu haa ta'u dhugaa dubbachuuf yeroo galan qilleensi namatti jijjiirama dhugaa dubbachuuf anatti hin jijjiiramu jechuun kijiba fi rabbi jibbee jechuudha. Hadda mootu wallahi mee isinuma kaa wallahi natti dhagami dhugaa rabbi wallahi alazim natti dhagami bas akka waan hadda tana qofa yaani gammachuu ilmooti yarra gammachuu yarkii kanatti waa yeroo ndiddeebu waan ta'eef natti dhagahama jechuudha. Kanaaf mee barabbiin isin laafise du'aa inaaf godhaa akka rabbiin nagaan ilmooteeti si galchee gammachuu kana olillee tun gabaabdoodhaa guddoo of duraa akka rabbi si argisiisu jedha nagaan akka gara biyyaa deebi'u du'aa inaaf godhaa. Abbaa manaa kiyyaanillee asumaan dhiifamaa jedhaani maaliif jennaan ka haaluma jireenyaatti walirra nu fageessee malee jibbaa haaluma jiruu duniyaa tana todda nu gaafa fageessee malee yookaan namni jibbaa faddan fagaatu bira jiraattee gadda gammachuu jara bira dabarsuu nu anaaf finnu awaa'ee abboomaa guutuun achi taa'ee natti tola jechuudha. Natti tola. Kanaaf rabbiin isa umrii irra na dheeressuuni waan nan guddaan sanii haa ta'uunillee gaaf tokko inshallah dhufee isinitti qixxaa'ee isinitti dabalamu jira akka haadha manaatitti ilma wajjin guddisuu irratti nama gahee waliin baafatu rabbiin waa godhu umrii fi fayyaan jiraannaan wanni nutti hin geenye jiru hundattuu geenna inshallah biiznillaahi. Akkasii inshallah obboleeyyan kiyya du'aa bal'inaan du'aa inaaf godhaa isiniin jedha. Wallahi haa ta'u alhamdulillahi haalli jiru duniyaa kana akkana jira fakkaata akkam goona reeka akkumatti jiraatantu jiruudha jedhanii mitiire ijoolleen amma nurra yaada qabdii nurra waan hunda beeytii akka nuti durii sanii miti namni ammaa wal dhaba osoo dhalatu waa beeka. Rabbi namallee bakkan jira haa ga'u eenyumayyuu ilmuma eenyutu jechuudha. Wallahi ilmuma eenyutiyyuu rabbiin inshallah nama barattee barsiisu rabbiin jaralleen haa godhu. Akkasitti du'aa'ii ilmee teessaniifis ofiifis miidhaa teessaniifis ilmee qajeeltuu rabbi naaf haa kennu jedhaatiin du'aa'ii kadhadhaa yeroo kamiyyuu jechuudha. Du'aa'iin nurratti barbaachisaadha wallahi dhugaa dubbachuufi yeroo kuma kamiyyuu istighfaara gara du'aa'ii gara godhachuun
dirqama jechuudha. Rabbiin ilmi namaaf kenne ilmi fahamii qabdu ilmoo qabbana qabdu namaaf haa kennu. Akkasii isiniin jedha. Wallahi gaafa asiin dura tokkollee hin maxxansa jedhee ture jira. Wallahi dhiisee jechuudha dhiisee mi'a ta'u ka gizee tokko waan tokko keessa kaa'uun bareeda. Inshallah isinumaa fidaa isiniin jedha bi'iznillaahi. Akkasii yalla alhamdulillah rabbil aalamiin waan daafuu itti shakkaruudha. Namni waan hundatti shakkaree waan itti dhufe hundatti yoo shakkaree waan hunda ni argata inshallah. Obsuun kenna kuni booddeen isaa fatiraadha jedhee waan yaaduuf illee inshallah akkuma yaadu rabbinaaf haa godhuun jedha garuu gama kiyyaan jechuudha inshallah. Fedhii rabbiitiini ta'ii rabbiitiini. Sila ijoolleen gizee ijoollummaa kana bira teettee maalummaa haadha malayyaadha akkuma argin jette sanii malayyaadha baruudha. Amma nuti ammoo dhaloonni ammaa kuni ka duubaan dhufan maal akka ta'u hin beeku. Dhaloonni ammaa kun kama fiigicha ilmoo lafa gatee kama fiigicha garagallu xubannaan kalaas hajaan itti dhaabatte du'i dabbaannaan hajaan itti dhaabatte diqqoo deemnaan ammallee hajaan itti dhaabatte oolnaa haa kaatu ol kaanaan akkana taate garagannaa buutu jenna. Wanni nu qabnee deemnu 99 waa xiqqaa qabnee deemnu jechuudha. Kanaaf eega bahee namni tokko kaayaa fi kaayoon gala. Rabbiin nama kaafatee kaayoo galmaan gahatee nama galu rabbiin haa godhu bi'iznillaahi ta'ala. Fedhii rabbiitiin dandeettii rabbiitiin. Wallahi akkasii hordoftootaa fi kabajamtoota kiyyaa miil laaltan ka eenyu laata ijoolleen tun ta'e nuti laata fa'in jettan jedhe yaada. Akkasii wallahi baay'ee na gammachiisa keessa kiyyatti yaanii jechuun bira jiraachuu dhabuu qofa malee wallahi laazim na gammachiisa jechuudha. Wallahi yeroo hedduu kalaasii gaafii haa ta'uu deebii haa ta'u alhamdulillah maaliif duran dursee namni galateeffachuu qabu haadhaaf abbaa tiyya dursa jechuudha. Sadaffaa irratti abbaa manaa kiyya maaliif jennaan namni dhiitee bariitee bira jiraattu haadhaaf abbaa tiyya waan ta'eef haadhaaf abbaan kiyya haa galatoomanii guddaa ana guddisanii ilmoo tiyyatti tara waan ta'eef anuu galata isaanii dhugaa dubbachuuf fixuu hin danda'u. Galanni haadhaaf abbaa hin dhumatu. Isiiyyuu guddisneedhanii ilmoo isii dhiisuu hin dandeenye. Alhamdulillah ala kulli haali akkana isiniin jedha. Wallahi laayikii fi sheerii fi subscribe godhaa isiniin jedha bi'iznillaahi. Akkasii inshallah fedhii rabbiitiin dandeettii rabbiitiin tiyyana singeenni tarahmaaniin dhiifama sagaleen hin dhagaha jedhe yaada inshallah bi'iznillah. Akkasii akka du'aayi asumaan naaf gootanii isiniin jecha hordoftootaa fi kabajamtoota kiyya du'aayi isinirra barbaada inshallah fedhii rabbiitiin. Intaani dhageyya kuni akkasii inshallah mee na rabbasha jira illee xiqqoo wucanna jalaa jira akkasii du'aayi inni mudakatina isiniin jedha. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أركان الإسلام 5. الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. الثاني إقام الصلاة. الثالث إيتاء الزكاة.
الخامس حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. أركان الإسلام أركان الإسلام خمسة أركان الإسلام عشر. الأول أن تكفر شهادة أن لا إله إلا الله وأن كبر مع ربي ملك الجليل وأن محمدا رسول الله اللهم لله كما ذلك لله مولاه. الثاني كلام فدا فلا صلاة لا بد الثالث صدق هذا رمضان صوم رمضان صومنا. الرابع كأفرق هذا زكاة بافت. الخامس من شرف هذا حج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. ربنا وقدس ربنا وقدس ربنا ومقدس. أيه إن شاء الله كميتانو شروط صلاة الرحمة الليل جولة وفتني لن تجرا إن شاء الله. أبسط فينا إيمان